eenyuma namatti qiriyoo dhiisatti. Walumaa galatti dubbiin guddatteef har'a ittiin fe'anii. Maa wal Okay, dubbiin guddatteef har'a ittiin fe'anii. waa wal yaadachiisna jenneeti bar wal yaadachiisuu wayya jenneeti. Sangalatoomii jireenya lafaa kanarratti namni na haa jaalatu caalaa yoo waa qabaatti ati mataan keetuu ofuma keetuu of jaalatta. Yoo waan qabaanne nama caalaa ofuun jaalattu. Sarrakkoo hin qabu namayyuu kaayyoo qaba. Waa yaaduu qaba. Gaafa biyyaa baatu jireenyi akka yaadde caalaa faalaa sitti taasisan immoo obsan irra tarkaanfattee bakka yaadde san godhaaf asoo abdiin kun tattaaffachuun dirqama sirra jiru. Walumaa galatti dubbiin guddatteef har'a ittiin fe'anii nama akkanatti jaalachaa ture iddoo ishee qabu garuu jaalalli sa'aatii sanitti dammoo ati jaalala jechuun beektaa qabeenya amma dalalee fe'ata. Ani sa'aatii sanitti lubbiyeeti waan namni taphatu maali beektaa? Sa'aatii sanitti waan biraa takkallee natti mul'atu kanaa hubatuu didde malee ati bara rakkoon kee baras bira hin beeku hubachaadha maali? Waan biraatti nan mul'ata saasan hin amma maali rakkoo wal jala dabarree bara. Amma fakkeenyaaf maaniin tuni fayyaa qaba alhamdulillah rabbil alamin yoo hojjedhe nama kadhadhu waan biraa hunda bee waan inni ittiin jiraatu hunda sii galaami qabeenyi ol kaawwadhee baajaajiin bitadhee jechi bitee mana ijaaruu caalaa mataa kiyya jiraachisuu qabeenya okay jasti gaafa siin jedhu hirkattummaa jalaa baatee of danda'uu qabeenya. Namni maal buyyee ofiif jiraatu bar namni lubbuu ofiitti waan darbu hin dadhabu nama jechaan nama namaaf jiraatu ofii jiraatee namaaf jiraachuu jechaan wanuma argite nyaattee jiraachuu danda'a. Ofii keetiif ati ofirra dabartee nama maatii keetiyyuu jiraachuu danda'u sii galee namni jiraate jechuun lafa kanarratti ofii afaanii darbanii jiraachuu rakkoo qabu. Nama si cinaa jiru jiraachuu qabda. Haadha keetii jiraachuu qabda. Abbaa keetii jiraachuu qabda. Obboleeyyan sii gadi. Just nama jechuun nama ofiif qofa jiraatu miti. Nama isa cinaa jiru hundaaf jiraachuu nama. Dhaggeeffadhu haadha abbaa kan keetiif obboleessa keetiif ijaarsa kan keetiif maatii kan kee caala yoo ati jiraattee obboleessa keetiif maatii kan keessanuu jiraachista. Salaam alaikum. Yoo ofiin jiran maal maatii kan kee jiraachista. Salaam alaikum. Jiraachuudhaan maan namni noori jiraalle wanni namni kamuu jiraachuu hin danda'a. Ofii jiraatteeti gaafa ofii keetii jiraattee of fakkaattee of gammachiiftee jettee maatii keetiitti dabarta. Salaam alaikum. Kana erga deebiin adeebistee maarree gumaayuun adeebisaa jirta. Jalqaba ofii keetii gaafa. Hin beekaa barfachishaa kiyya waan ati yaaddu hundan hin beekaa jaalalli badhaasa rabbiiti. Kana gaafa siin jedhu. Ati immoo zoortee barrattuu kan kee. Rakkoon kan kee zoortee bar jaalaluma tanaa waliin jirtaa bar. Si dabaree jira. Soo amma keessaa bahi. Si dabaree jira maan naan jettaan asitti amma maa zoortee dhuftee jaaluma walitti ispiriis gootame. Si dabaree jira. Walaa qabannu salaam alaikum. Wanti akka tokko miira akka tokko si agarsiisanii ji'a 4-5 mana tokko keessa waliin jiraatte. Yoo ati iddoo ati waan wayii harkaan qabnetti si jaalatu akkuma gaafii xixiqqootti naan deebistu tanii. Hiriyaa jabduu qabaan hiriyaa waan taate waan hiriyaan taate waan geeleen taate fattuu irratti baradhe. Amma gaafiin kiyya barka si gaafadhe haga qabaa maatii unkaan maatii ofii caala kana magaatu jira. Daraartuun as jala jirti Fatishaa daraartuu. Salaam alaikum daraartuun maa gorsa wayii na dhoorgiti moo maa yoo jiraatte hoo kana oofte. Saati dheeraa kana maaf wajjin dhiisu. Wanni hin godhamu aateettu kaa daraartuun yoo jiraatte nuyi jiraree wayii waan badaa dubbadde moo. Jaalallee haadha warraa yoo taate haadha warraa mirga sii ittiin dhiibin dirqama kiyyatti as ta'uu hin qabu. Dhiirriiniif wanti ni dha malee waan baay'ee keessa nu galchin miira keessa. Mee maal xaabiyaan harka akka lakkalta. Asdala seettee reefuun tanaa koomentii barreessaa jirti habibti nuti Fatishaa akka obboleessaati malee dhimmarraan qabna akka duraanii seenii ishii siidisee irraa coraa asirratti hin dhumin geele. Dhugaashiin jedhama. Hin jirtu isiin as jala bilaashuma lafallafin. Warabbal kaaba hin jirtu. Wooyi amma kasiin jedhu jidduu nu Tokkottee reefuun tan. Dhagahi wayi dhuftaa sargii dhuftaa dhageettee mastaawiqaa naa gootaa promooshin ji'a 5 booda fuudhu jedhe. Promotion. Kebo. Ji'a 5 booda fuudhu fedhe. Wallahi Fatishaa inshallah yoo rabbiin riskii natti kennee jedhe wallahi niin dhufa. Maali jirta ammaati miizee normaalii taata miizee lammaffaa. Waan ati feete siita waan obboleessaaf taatu siif ta'a. Okay. Waliigallee bakka ani sii fida kaa rakkoon hin jiru viizaa ani sii ergaa as dhufta. Dubain mize sadaqa. Wallahi ni mize taata moo maal taata? Maal feetaati?
ሚዜው ቆይ ወይ ሰርጊን ወርቃ ቆይ ጋፊ ወይ ሐዋሳ ጋፈዳ ሐዋሳ ሐዋሳ አንቲ ኑ ጋፈዱ ሐዋሳ ዲዚ ሐዋስኒ ሲያ ሐዋስ ነው ታይኑ ደገፈቱ ኩን ሜ ነምዳና ፊ ፈትሻ ወሊ መኔኑ ማደገፈቱ ለኮሰ ተቀበሉታ ወንሪ ኢሳ ፊደራርቱ ወሊ ፈተ ለኮሰ ሰላም ነምኒ ኩምኒ ሰዲ ኩን ሌስጎ ነምኒ አናክሶ ወሊ ፈተ ለኮሰ ተኩ ነምኒ ደራርቱ ፊ ደሞ ጃሎ ዶንሰ Family ummata dhiisi hawaasa dhiiftee ati gaaffiin si gaafadheef deebi'ee na reessu. Wayi hawaasni akkamii waliin nu jaalata wallahi ustaafudha wal dabarre garuu waan dabarre. Deema. Gara sarbii jijjiirraa. Gaaffiin si gaafadhe geette hawaasni maal jedhaan? Takka warri anaa fi fatishaa fi arafata waliin jaalatan namni kumni sadii fi dhibba takka kun takka. Daraartuu fi soo waliin jaalatan dammoo lakkoofsa lama mikinaatu hawaasni kun nu hordofaa nama miidiyaati waan ta'eef waan hawaasni jedhu dirqama godhuun. Dirqama goona. Hin godhu kan hin deemti deebuu kiyya. Hawaasa akkam jedhaartu. Hawaasni arge jedha. Hawaasni maal jedhaara tokko barreessaa rakka jiruun. Hawaasni kun shira qabaa akkam. Namni kun mul'uun argite. Wallahi shiran qabu. Wallahi uummanni kun fattishaa yoonaa fi daddabaani wallahi hin booyaa bar. Hin booni bar namee kadhu sanatti waa waliin jaalatan garuu jaalala bolummaa noo waakuma takka barreessitan kanatti guys isin jaalanna. Inni hawaasni rakkoo qaba wallahi. Hawaasni kun hundi isaa rakkoo qaba. Salaam nabba. Hawaasni hundi rakkoo qaba jedha. Baanaru no? Ini news. Sama kayak yang penting ini. Nomor dah lo, apa kalau negara lo? Tadi lah baru barreessitan dammoo. CR number. Okay. Aku mulu mana? Lemon CR number እና እዚህ ጋር ፕሪንት ወሊፍ የምለውን መቀየር አይቻልም። በአዲሱ CR ማለት ነው። ይቻላል። እዚህ ጋር ፓርቲ ሙሉ መቀየር አልፈለኩም። ዲዛይን አለ ኦሬዲ ይሄን ፓርቲ ብቻ ለመቀየር የሚሆነው እንደዛ ነው። ይሄ ሙሉ ባነሮቹ ያንተ ዲዛይኑ ላይ ለፈልገው የሚቀየሩ ቁጥሮች ካሉ ቁጥሮች ይቀየራሉ። ስሙን ስቲከር አይቻልም። ስቲከር አይቻልም። ሁለት ቦታ ብቻ ምንም መቀየር የፈለኩት ነገር ያቺ ቦታ ብቻ ነች። ለዛ ነው ሙሉ አዎ። ግን ይሄ ሙሉ ነው እንደ አዲስ ነው። ይሄ እንዳለ ስንት ነው? Garuu waliin jaalatanii seenaa biraa walitti qabnu akka godhummaa isin qabachiisna Normaalii taatee haasoftaa jechuun mucurraa afaan asii galaa ammas biratti. Rakkoon qabu hajaarti obboleessa kiyyaatimi. Waan shakkoo jiraate miira wanni kan of keessaa beeksisee miiruma obboleettiin akkasii yoo ta'e. Wallaahi fatisha rabbii wal si barsiisa qaama normaalii amma. Koi gara. Rabbi ummati yatti rabbi nangalchin ani jaalala siin qaba. Ummati yanni kakadda. Ayye. Ma anam obboleettii ergasii argadhe obboleettii wal arganne meere lafarratti illee miidiyaa irratti illee kana waan ta'eef rabbi waliin nama fide wal si barsiisaan. Xiigalee. Ayye. Wallahi na barsiisin. Wal si barsiisaan hin argitaan gaafa sargii kiyyaalleen dhuftaan asi fida. Areeni ana si fida. Ayye hin dhufu. Sargii kiyya ooltee gara biyyaatti deebita. Maaliif? Eegaa maaliif jechuun? Jechuun biyyatti maaliif hin deebi'a? Dubaayitti deebi'a. Reeshee fiizaan irraa dareedina fiddaa? Laa Dubaayitti deebita viizaa si jalatti. Yaa biyyatti deebi'a. Sargii kiyya miizeen tokkoffaan haadha faateeti. Miizee lamaffaan si'i. Abdii Jullee faana. Abdiyyee faana. Rakkoon qabu. Akkasitti wanni sitti dhaamatu. Baay'oo ati kana naan jettu bar. Ni naaraa baay'oo duraan kana aboo jaalallituun bar. Nakkaa hedduun beekaa. Boyna isin family kofla alhamdulillah gammachuu qabaan. Yoo fatishaan fudhee bultii jaarrate natti tol. Qara duraan wallahi abdiin kutu jedhee ture. Lammaffallee hotiin inni heeruma jedhee ture. Abdiin kun nu jenne amma dammoo
Mama, nere amma injiran jenne mucaan injira minamni injira. Yaa. Okko. Atillee fuudhii baase anillee rumee beekasi wal fuuna. Qoosaadha wallaahi qoosaadha malee hin jaalala. Akkasii watiin hawaasa. Atillee fuudhii baase anillee rumee beekasi wal fuuna. Anaaf itti barsi laaddaa fuun qabnu garuu maal goodaree wanni godhan hin jiru beekte. Ni godhan hin jiru. Ati kanaafuyyuu amma iddoo kanatti uginu bashakkee jechuun kana isa kanatti amma istiqaamaa kee wallaale. እንተኑ ስሙ እንዲተልቅ ነው የፈለከው? አይ ሌላ ሲር ልክልሃለሁ። ይኸኛው በዚህ ሲር እንደሆነ ነው ሁሉም ነገር። አዎ ሌላ ስም ነው? አዎ ሌላ ስም ነው ይቀየራል። አዎ ይሄ ኦልድ ነው። አዲሱን ልክልሃለሁ ሲሩን። ዲዛይኑ ደግሞ በዚህ አድርገህ አንድ ነገር ነው የምትጨምርበት እሱ ልክልሃለሁ። እኮ ስሙንና እንትኑን አስተካክል። ኦኬ ኦኬ አብሽር። እና akka kanatti pirogiraamiin yoo dhiyaatetti intini si jedha. Bakka anaadha walii geessa. Siyaasaa boqa. Waashaappii sagalee naa qabi rakkoon kophaan dandee viidiyoo ishee hojjechaa. Akkas booda atillee immoo gaafa sargii godhattu ammiizee kan keessi ta'a dhufe. Dubaay ma godhata. Ani Dubaay miti. Mana ada cerita nama sini nana bibi. Agam, nama beda di media. Nama itu na jala tu lahi. Aku sejarah itu. Iko wani jatun juru. Adi nata te distelera kongkabo. Ani gafa. Itu ni mize kan kini tak akad distelera kongkabo itu cuma nufagesi tarik sini mal. Aku belum masih ada tabar aku isu aku belum mayu ya cuma yo situ tole. Sudah gara harap boleh mati. Yo situ tole demo beka dua injuru. Jirenya lafa kan ratiga rabbin namni wos lafatti sigat rabbi singatu nama jirenya kenya budu nujraju zarganera. Okay. Sabaka wallahi yo dua tadi male wani sarada nabasu injuru. Okay, mashallah. Takafarati sargi mana meni meti ani jirenya kenya mulu namni wajin jiradu shokofa. Okay. Media ratile mbas ne mbasu. Kasi waan kana rafin na nasisimi waisa. Ashi sargiin keessan akka miree jechaan sargii malee akkanumaan nama lafarraati waliin galuufi kottu deebi miliittee kottu zortee isiin garuma biraa zorti argine kottu Arafaat way natti dawwalan fatisha እና namni nama lafarraati yoo jettu sargiin godhattu moo akkam naamu barbaanne miizee akka dhufu sargii akka dhufu niyaamuun barbaanne rakkoo miti. Yaa barbaade jechuun jasti wanni hundinuu karooraani wal mariini. Mariin keenya dammoo yoo marii kiyyaa fi keessaa ta'e sargiin haa taamu wanni hundi haa godhamu yoo jennee wal taane jenne ani rakkoon qabu waashaappiidhaan sagalee sitti qaba. Jasti nuti as keessa illee hin jiru. Yoo danda'ame already yoo sitti tole hin dhufta. Yoo sitti tole hin jedhamu gaa amma ani yoo sitti tole yoo jedhamu amma ati saahibatiyya. Yoo sitti tole jechuun kiyya ammaaf inni hin jiru kaa. Ammaaf inni hin jiru jedhi kaa. Ammaaf hin jiru hoo jettu naan galle akkam. As hin jiru kaa biyya kana hin jiru. Okay ganaa dhufaa gara Dubaay. Biyyarraayi. Akkam nu biyya giltii naa ta'e kaa amma akka namaa si himadhe sargii kiyya rakkoo. Keessi kiyya maal sitti keessi kiyya sitti namu gaafa si jaaladhu keessi kiyya waran yoo uffata kana baannee galgalaan nu belleessite namarratti. Obboleessa jechuun maa yoo mana raggafeesi himadhaan miizee tokkoffaa si godhadha keessi kiyya. Keessi gaafa si aanamma fakkeenyaaf nama amma jaalachaa jiru kana. Bakka nama tokko nama jaalatu yoo gammachuu dandeenya gadda keetti qoodachuu barbaada beektaa
Ani gaafa si jaaladhu waan hundumtuu sumatti hima bakka jazbaa maraatu sitti fakkaadhaa migatii si jaaladhu fi malee Wanni xaafiyaati kalaa qaltu kana na dhibe. Barri deebii gara wanni tachi deebinee gara tuuqan deemin gara walumaa galatti ishii dhagee. inni eessa jiraa gaafa jedhee si gaafadhu yaa gilzii walii godhuun bareeduma jechaa fi. Bakka inni jiru himuun barbaadu miidiyaa irratti nama miidiyaa fayyadamuu miti. Akkoo gaafa inni dhufe sargii irratti keessatti ni madhu jechaani. Akkam waa'ee kan keetii fi anillee itti gaafatama obboleessa. Namni jaalala ofaa wajjin hin jiraatu wallaahi yoo haalli mijaa'ee marii kiyyaa fi marii isaa irraa yoo dhufee jedhee rakkoo hin qabu. Gara kwaatar jira moo dabbaan jedha tokko kwaatar jira kwaatarii. Keessaa waasaap isitti qabaa yoo jedhe namni sargii godhatee fi miti qabultiin teessii toltu sargii dhiistee fi miti. Approve ta'eera coominni approve fudhatameera jechuun walii galamee amma akka anaafonni dabbaali yaara. Ani dhugaa rabbii dubbachuu fi walii galamee jira. Abdii. Walii galamee jechuun maal? Walii galamee jechaan approve isin lameen walii galtanii walii galtee amma akka anaaf daraartuu kana qabdani. Eegam isin walii galtee jee shamboota walii qabdani. Thank you. Walii galtee ji'a shamboota walii qabdanii. Anka si gaafadheef bara walii galtee jaalalaa walii jiraatu fuuldura wal fuudhu walii qabdanii waan akkasii. Waan shingaliin jira barate rakkoon ta'e. Maal inni? Ishee mi'aanii keessi keessatti haasa'uun barbaadu wallaahi nama baay'eellee beekaa nama baay'eellee haasa'isa. Jechuun jaalallee kee ittiin qaanfanne tokko maaliif hin naasofne waa'ee isaa maal abbaan fedhee waan fedhe haa jedhu ati nama jaalatu tokko amma konfidensii itti qabaatu qabda. Ofitti amanamummaan qabdu ati konfidensii isatti. Meena dhiisii waa'ee isaa na yaadachiisu hin billeessu. Waa'ee isaa yaadatuun bareeda garuu itti amanamummaan qabdu abjuu keessaa bahiiti miira keessaa bahi immoo jechuun yoo yaaddemmaa nama jaalattuun saalfatta. Waa'ee isaa yoo yaadadhee waan akka shiniin takkaa jiru dura na deema beekte. Nan cinqin kaaluu. Kaisaa kun bara yoo na himte wanni kee waan kiyya wanti kan koo waan kee. Nyaadhamtee bariyaa faati shaayii nyaadhamtee ati baa. Wayiin nyaadhamtee. Akkam. Isimeeti. Ani bara akka obboleetti waa hunda walii himannee wal jala jijjiirra jenneetiin akka obboleetti yoo ta'e miidiyaa irra na qorataa geessisi. Maan obboleessa keeti miidiyaa irratti keessi qorachuu osoo hin taane jaalallee kee beekuun dirqama matama kiyyan beektami. Hin qaanfattaati namicha keetitti. Namichatti hin qaanfattaa? Namichi namatti qaanfatanii miti qacalee bareedaa shukulee qaba. Akkuma maarree erga hin qaanfannee maarree? Jajjalmaraan dhiira gurraatti fadayyuu. Dimtuun jaal dhiira kararii akka kiyyaa qabdu sana. Jechuun qaama si faana jiru sa'ii saalfattaa Maamadoo? Maamadoo baay'een na faana jira baran. Kofli kiyya namoonni taphanneen fayyadamoo. Kanaaf keessaa tokko baasuu wallaalteedha si dhibee. Filannoo ta'e. Ka walii marattu dhabdee. Filannoo maa walii nan bulchaadha? Maa silaa laara waasaappiin noormaali maa tokko keessaa jaalladhu afur maal godha? Bakka amma waa'ee kiyyaa keessaa baay'ee akka sobboleessa biyyaa. Waa'ee keenya yaachisa lubbuyyee.